baroota 1950moota keessa yerootti uummanni Oromoo lafa isaarratti ciisanyaa yookaan gabbaarii ta'ee jiru sanatti hacuuccaan sabicharratti kallattii hundaan garmalee hammaatee ture. Yeroo kanatti dhagaa waldaan wal gargaarsaa Maccaa fi Tuulamaa kan jedhamu qabsoo farra cunqursaa ta'ee kan dhalate. Haala kanaan yerootti qabsoon waldaa wal gargaarsaa Maccaa fi Tuulamaa keessatti finiinaa dhufe sanatti dargaggeessi si'ataa fi goonni ija barbadaa tokko karaa waldaa kanaa akka biiftuu ganamaa quuqee as ba'e. Dargaggeessi kun yuunivarsiitii Haayila Sillaasee yeroo sanaa keessatti barnoota seeraa otuu baratu barattoota Oromoo miseensa waldaa wal gargaarsaa Maccaa fi Tuulamaa ta'an waliin wal baree innis miseensa waldaa kanaa ta'e. Miseensummaa isaa kanaanis namoota hedduu fi kanneen ciccimoo ta'an kan qabsoo sana olaantummaadhaan gaggeessaa jiran faana wal baruu danda'e. Miseensonni waldaa kanaa yeroo sanaa paarlaamaa biyyattii akkasumas humna ittisaa biyyattii yookaan loltoota keessa poolisoota caasaalee mootummaa garaagaraa fi yuunivarsiitii keessa bal'inaan jiru turan. Akka seenaa isaa qorannee argannetti gaafa miseensa waldaa wal gargaarsaa Maccaa fi Tuulamaa ture sana xiiqii guddaatu irraa mul'ata ture dargaggeessa kanarraa. Dargaggeessi goota ija barbadaa falmaa mirga Oromoo qabsaa'aa farra hacuuccaa sabootaa ta'e kun ajajaa dhibbaa Maammoo Mazammir Habtee jedhama. Bakka duuti jirree bakka duuti jirree dhiigni koo dhiiga akka dhiiga sareetti dhangala'ee akkasumaan hafu miti yookaan immoo dhiiga tasa dhangala'ees miti. Dhiigni koo kabajamuu mirga uummata Oromoo fi mirga uummattoota fi saboota Itoophiyaaf dhangala'eedha. Har'a yakka tasa hin jirreen yakkanan takkaa hin hojjenneen ragaa sobaa natti guurtanii akkanan du'u yoo natti murteessitanillee bor uummanni Oromoo dhiiga koo har'a dhangalaaftan kana akka inni ijaanaa bahu abdii guutuudhaan har'a isinitti himuu barbaada. Kaabinoonnii fi Haayila Sillaasee fi kaabinoonni Haayila Sillaasee har'a akkanan du'u na taasiftan yakkanan hin hojjenne ragaa sobaa natti funaantanii akkan fannifamu natti murteessitan bor iddoo kanatti uummanni Oromoo akka inni ijaanaa bahu abdii guutuun qaba. Kana kan jedhe ajajaa dhibbaa Maammoo Mazammir gaafa fannifamuudhaaf gara funyoo du'aatti geeffamuudhaaf jedhu dhaamsa dhumaa uummata isaaf dhaammatedha. Ajajaa dhibbaa Maammoo Mazammir kan dhalate godina Shawaa Lixaa aanaa Tokkee Kuttaayee magaalaa Gudar bara 1929tti abbaasaa obbo Mazammir Habtee fi haadhasaa aadde Uumee Gurmeessaarra dhalate. Ajajaa dhibbaa Maammoo Mazammir Habtee abbaansaa Mazammir Habtee fi akaakayyuunsaa Habtee Doorii utuu badii tokkollee hin dalagiin yookaan hin hojjetiin yeroo garagaraatti rasaasa diinaatiin kanneen ajjeefamanidha. Maammoo Mazammir miidhaa guddaa maatii isaarra ga'ee fi akka sabaatti dhiibbaa fi hacuuccaa uummata Oromoorraa ga'aa ture argaa guddate. Isa kanatu xiiqiidhaan hadheeffatee akka inni saba isaaf qabsaa'u isa taasise. Dhalootaa fi akkamitti akka inni barnootaan guddate namoota seenaa isaa beekanii fi qoratan gaafanneerra. Ajajaa dhibbaa Maammoo Mazammir gootadha. Gootummaan isaa waa hedduun ibsama. Sanneen keessaa tokko akkuma beektan dhaloonni isaa bara 1928 yookaan 29 yeroo Xaaliyaaniin galtu dhalate. Maatii qotee bulaa keessaa dhalate. Haa ta'utii dhalatee too gaangaayiin abbaan isaarra du'e. Haati isaa immoo toonni waggaa 10 hin gahin irraa duute. Yeroo sana magaalli guddaan hin turre magaala Gudar keessatti obboleettiin haadha isaatii aaddee Biqilee Gurmeessaa kan jedhamtu guddifte. Haa ta'utii namni kun yeroo sana akkuma seenaatti beeknutti namni baratu nama carroomedha. Aayizar ijoollee warra abbootii abbaa lafaa yookaan immoo firoota isaanii warra ta'an aayizar immoo akka carraa tarii yeroo sana mishiiniin babal'annee warra mishiinarii kanatu nama barsiisa ture. Haa ta'u malee namni kun kan inni barate dubartii qoraanii fi akkasumas biqila gurgurtee guddiftuuni. Haa ta'utii immoo ciminni inni yeroo sana qabaachaa ture
kutannoo murannoon inni barnootaaf qabaachaa ture ilaalchi inni otoo maatii barate keessaa yookaan maatii qabeenya qabu keessaa hin bahin barnootaaf qabaachaa ture sun mataan isaa ciminadha yookaan immoo goota isa taasisa kan jedhuun qaba isa tokkoffaa irratti jechuudha. Maammoo Mazammiri abbaa isaa obbo Mazammir Abtee Doorii fi haadha isaa Aadde Uumee Gurmeessaa irraa bara 1929 Gudaritti dhalate. Umuriin isaa akkuma barnootaaf ga'een mana barumsaa Gudar seeneet achi immoo gara Amboo deemuudhaan sadarkaa tokkoffaa fi giddugaleessa sadarkaa lammaffaa Gudariif Ambootti barate. Sadarkaa lammaffaa immoo gara Finfinnee deemuudhaan mana barumsaa Tafarii Mokonnin kan jedhamu achitti barate. Erga achitti barnoota sadarkaa lammaffaa xumuree gara Harar deemuudhaan barsiisummaadhaan erga leenjee booda achuma magaalaa Hararetti kan argamu akaadaamii humna waraanaa Harar kan jedhamu jira. Harar Military Academy kan jedhamu kan loltummaadhaan leenjisu akaadaamiin humna waraanaa Harar achi seeneet loltummaadhaan leenjee jechaadha. Leenjii sana keessatti qabxii olaanaa galmeessisuudhaan leenjisaa ta'ee achumatti qacarame. Achitti osoo leenjisaa ta'ee jiru leenjisaa humna waraanaa ta'ee osoo jiru carraa argateet gara yuunivarsiitii Haile Sillaasee yeroo sanatti yuunivarsiitii Haile Sillaasee jedhama hamma kan yuunivarsiitii Finfinnee jennu kun jechaadha. Achi seeneet barnoota seeraa barachuu jalqabe jechaadha. Digirii isaa barnoota seeraatiin barachuu jalqabe jechaadha. Osoo barnoota kana keessa jiru osoo yuunivarsiitii Haile Sillaasee kana keessa jiru waldaan Maccaa Tuulamaa hundaa'ee erga Jeneraal Taaddasaa Birruufaa gara waldaa Maccaa Tuulamaa kanatti makamanii waldaan kun cimeet barattoota hedduu yuunivarsiitii Haile Sillaasee kanarraa ofitti harkisuu danda'e jechaadha. Waldaan Maccaa Tuulamaa kun barattoota yuunivarsiitii keessaa gara waldaa Maccaa Tuulamaa dhufan kana keessa Hajajaa Dhibbaa Maammoo Mazammir isa tokko jechaadha. Abbaan saayyuu salaasaa aandaa matamiidhatii dhadhi. Abbaan isaa nu biratti biyyuun keenyatti biyya Amboo Waradaa keessatti ajjeesanii Mazammiraatti. Eenyu guddisee jira? Maammoo obboleettii haadhaatu guddiseen isiniin jedhaayi. Biqilee jedhamti. Ajajaa Dhibbaa Maammoo Mazammir qabsoo dinagdee fi siyaasaa taasisuuf waldaa wal gargaarsaa Maccaaf Tuulamaatti makamuuf kan carraa argatee fi namoota hedduu faana wal baruuf kan carroomes yuunivarsiitii Finfinnee keessatti barnoota seeraa barachuuf yommuu seene sanatti ture. Seenaa dhalootaa fi qabsoo inni taasisaa ture kanneen beekan akkas jedhu. Loo skuulitti wal baranne yuunivarsiitiitti. Innis qadamaa Sillaasee yuunivarsiitiidhaa booddee Addis Ababa yuunivarsiitii mana barannoo seeraa loo skuul heeggi faakultii isa jedhamu. Inni hayyama argateetii booda militarii akaadeemii keessaa baheen booddeetti hayyama argatee dhufee 54tti wal argine. Itti gaafama sana wal barree waliin si gaafama inni hidhamutti 58tti hidhamee amma 8tti wajjin turre wajjin barannaa booda keessa immoo naannoo 57 kana mana kirifannee baanee turre yuunivarsiitii keessaa ollaa kootti galeenni hiriyaa isaa Tasfaayee Dagaagaa kan jedhamu tokko wajjin mana tokko taa'u jirri immoo ollaadhuma jiraati waluma argina guyyaa kana wajjin nyaannaa wajjin dhugnaa wajjin taphannaa wajjin haasofnaa wajjin qabsoofnaa. Egaa yeroo gara waldaa Maccaa Tuulamaa kanatti dhufu honnee guutuudhaan dhufe. Nama honnee guutuudhaan dhufe agartee nama dargaggoota yookaan qeerroo Oromoo kanaaf nama moodelii ta'uu danda'u Maammoo Mazammir jechaadha. Maaliif yeroo ajjeefamu mataa isaa umuriin isaa naannoo nama waggaa 32 jechaadha. Baay'ee dargaggeessa jechaadha. Nama umuriin isaa naannoo waggaa 32 nama baay'ee dargaggeessa yeroo dargaggummaa kanatti waan hedduu kan inni xumure jechuudha. Waggaa 32 hin caalle yeroo fannifamu. Kanaaf nama qeerroo Oromootiif agartee qabsaa'ota qeerroo Oromoo isa booda dhufaniif nama akka moodelii ta'ee ilaalamuu danda'u Ajajaa Dhibbaa Maammoo Mazammir jechuun riilee hin danda'ama jechaadha. Maccaa fi Tuulamni marra daajaa maahibariin dhaabbate.
isa keessatti koree filatamee dhufe. Koree sana keessatti ga'een hojii isaati isaaf shuumiidha ture. Ani immoo abaalinatiidhaan dhaqee maabara sana keessatti galmaa'e. Dabtariiyyuu nuu kennaniiru yennaa sana dabtarii qabna. Jabana dargii keessa guuranii nu duraa ciran malee. Egaa yennaa sana Feeteraarii Saayiluu kan jedhan awraajjaa gashii Hambooti. Godina Hamboo. Yennaa sana jibaatinaa meeccaa awraajjaa jedhama. Awraajjaan kuni. Jibaatinaa meeccaa awraajjaa ta'ee dhufe. Maabara kana dhufeetu akka maabarri kun hin taqaaqamne lola nutti kaasa. Waaqumnee baruu gaafa nuti sibsabaa wayii giritti giinciitti kunoo abeebe rufa beebee kanatti innaa walgayii nuti goonuuyyu walgayii maabarri kun godhatuuyyu dhufee maabara kana akka ni bittimsu godha. Baqatina maal isin godha yoo barbaade matarayyasii dhaabee isinitti haa tokkosu hin baqatina jedhama ammoo. Namni maabaricha akka inni didee dhaabatu godhe maammoo mataasa. Kan maabara sana attanaakkaree maabarri pirezidentiin Jeneraal Taaddasaa Birruuti. Innaa isaan hin baqanna jedhanii attame egaa maqaa keenya akkana gootu jammartaniitu kunuu maqaa Oromoo tokko jedhamee asitti jammarame. Isumayyuu moo maqaa Oromoo hin jiksitu jedheeti. Isa namni nama didhuu miti. Onnee fuudheetuma ammum kana lafumaa fuudheet onnee garaa keessa si kaa'u. Inneen sinaan waa fitu hin dhumna malee maabarumti kun jiguumannaa lubbuun keenya du'uu wayya jedha. Maammoo Mazammir Habtee yeroo inni qabsoo mirga sabummaa fi mirga eenyummaa sabasaaf qabsaa'u uummanni Oromoo yerootti karaa dinagdee garmalee hacuucamee fi dhiitamaa turedha. Lafti isaa sirna abbaa lafaatiin irraa fudhatamee ofiisaa immoo achuma lafasaa sanarratti gabbaarii yookaan ciisanyaa ta'ee ture. Afaanii fi aadaan sabichaas dhiibbaa fi tuffiin irra ga'ee yerootti Oromummaan awwaalame ture. Wanni gara waldaa Machaa Tuulamaa kana isa fide isa dabalatee dargaggoota hedduun yuunivarsiitii irratti makamaniiru siin jedheera. Agartee warri waldaa Machaa Tuulamaa hundeessan illee warra sirna mootummaa Haile Sillaasee kana sadarkaa adda addaatti tajaajilaa ture. Yeroo sanatti hacuuccaa guddaatu uummata Oromoo irratti gaggeeffamaa ture. Uummata Oromoo lafasaa dhabeet ciisanyaa ta'ee gabbaarii ta'ee agartee warra abbootii aangoo kana warra abbaa lafaa raas dajjaazmaach fitiraaree dhaman kana isaa gabbaraa ture. Carraa barnootaa hin qabu, carraa mana yaalaa hin argatu, haadaan isaa hin jiru, eenyummaan isaa hin jiru. Yeroo itti waldaa Machaa Tuulamaa hundeeffame maammoon gara kana dhufutti riilii Oromoon yeroo itti tuffatamaa ture biyya na keessatti. Yeroo itti seenaan isaa xureeffamaa ture, yeroo itti seenaan isaa hin qoratamne. Agartee yeroo itti gama dinagdeetiin, gama aadaatiin, gama eenyummaatiin Oromoon itti salphataa ture, gadi qabamaa ture yeroo kanaa jechaadha. Wannumti waldaa Machaa Tuulamaa akka hundeeffamu godheyyuu dhiibbaa bal'aa bifa adda addaatiin, bifa siyaasaatiin, bifa dinagdeetiin, bifa hawaasummaatiin, bifa eenyummaatiin, bifa aadaa, bifa afaaniitiin Oromoo irra jiru kanatu warra waldaa kana ijaareyyuu isaan kakaasee jechaadha. Yuunivarsiitii amma 6 kiiloo jedhamu achitti kennanii fi seera baratee seeraan barattoota isa duraati. Warra eebbifaman keessaa bara 1958 eebbifame seeraan. Garuu eebba sana egaa hordofirra jiruu fi akkuma eebbifameen eebba digirii isaas harkatti qaban hin kennineef achum jira amma digiriin isaallee. Maal amma mannaan dhaga'u na sana sochii barattoota duubaas jira jennu. Warruma eenyu kanas waan adda addaa keessa jira. Keessaayyuu immoo dhaabbata Machaa Tuulamaa keessatti socho'aa eegaa jiruuf hin hordofuuf achumaan qabanii garuu akka eebbifameen digirii san kenniif malee itti gaafatamaa
seeraa አራተኛ ክፍለ ጦር keessatti godhaniitti ramadaniiru naan jedhan jechuudha. አባባ ትግሉን ከመጀመሩ በፊትና ትግሉን ካደረገን በኋላ ሰዎች መምረጥ አለበት። ወደ ኦሮሞ ህዝብ ትግል ለመግባት ሰዎች በሰራዊት ውስጥ ያሉ ሰዎችን መመረጥ አለባቸው። በሰራዊቱ ያሉ ሰዎች መመረጥ ካለባቸው ደግሞ እነዚህ የሚመረጡ ሰዎች ማንን እንደሚሰሙና አላማው ከግብ እንደሚገባ እርግጠኛ መሆን ስለነበረባቸው አባንኮ ቀብሶ ሰና ኡቱ ሂንጀልቀቢን ዱራፊ ቦዳ ነሞታ ራያ ኢትሳ ኬሰ ጅራን አከሳን ገረ ቀብሶቲ መከመኒፍ ነሞታ ፍለቹ ቀባ namoonni filataman kunniinis maal hordofuu akka qaban naamusa hordofuu qaban ni gorsa ni barsiisa qabsoo ummatichaaf amanamoo akka ta'uu qaban ni barsiisa ture kana kannatti himan namoota bara sana isa waliin turanidha. Wantoonni gaacimaan Oromoo hojjete dhaaba sana dhaaba Macaatuu Lamaa cimsu jaraman guddootiin hoogganaa turan akka jinaata addisaa kanas waliin armu kanas qanyamaash makoonni kanammoo bira dhaabatee bira dhaabachuu kan ta'in jara duukaa deemee jara tiskuu jara eeguu akka security ta'e. Waldaan suni waldaa guddaa akka ta'u beektonni akka itti dabalaman akkasumas immoo namoonni loltummaa keessa turan akkasumas professionii garaagaraa warri qaban barsiisonni yuunivarsiitii na yaadadha waggaa 2-3 dura namni ta'e Ameerikaa irraa harka koona qabeessatu nageessee jedhan eessa turanii asaan yuunivarsiitii 6 kiiloo kan Finfinnee barsiisu turan. Kanaaf amma miseensa horachiisuu keessatti iddoo olaanaa qaba. Sana qofa otoo hin ta'in waldaa Macaatuu Lamaa keessatti waan guddaan hojjetame jedhamu keessaa tokko walgahii garaagaraa yeroo Macaatuu Lamaa iddoo 2-3tti qopheesseera. As lixa shawaatti qopheesseera. Naannoo Gincii mana obbo Zoogaa Boojiyaatti qopheessaniiru. Gindabaratitti qopheessaniiru. Arsii dheeraa irratti qopheessaniiru. Yeroo wanni kun waldaan kun babal'ina keessatti naanni miseensatti beeksisuudhaaf walgahii kana yookaan immoo walitti dhufeenya kana uumani barreeffama faayidaa barnootaa jedhu afaan Oromootiin barreessee akka tiyaatiriitti qopheessee ofii isaatii agarsiisaa ture jedhama faayidaa barnootaa irratti jechuudha. Kun akka guddaatti kan isaaniif ka'u jechuudha. Kan biraan immoo waldaa Macaatuu Lamaa keessatti Oromiyaa mararraa namoonni baay'een akkuma Oromootti yookaan immoo akka waldaa dhaabbata Oromoo tokkotti akka inni dhaabbatu namoota baarraa lixarraa akkasumas immoo kaabaa kibbaa walitti fiduudhaan tokko taasisuudhaan carraaqqii guddaa taasisan jechuudha. Boca qabsiisuudhaan jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee beektonni yookaan immoo roonni isaanii nama ijas gurres waldaa Macaatuu Lamaa turedha kan jedhaniif jechuu barbaadeetan muraasi isaanii. Ajajaa dhibbaa Maammoo Mazammir waldaa walgargaarsaa Macaatuu Lamaa keessatti miseensa ta'ee seenaa qabsoo Oromoo keessatti hojiilee gurguddoo nama hojjetedha. Maammoo Mazammir saba Oromoo cunqursaa jalatti kufee ukkaanfameef sagalee ta'ee waltajjii garagaraatti falmii ciccimoo taasisaa nama turedha. Miseensa ta'ee hamma gaafa yakka hin hojjenneen hidhamuutti waan guddaa uummata isaaf buuseera. Kana malees Maammoo Mazammir kitaaba seenaa Oromoo jedhu barreessee akka xumuree ture mootummaa haaraa hundeessuuf kan gargaaruu fi sirna abbaa lafaa balleessee qonnaan bultoota lafa hin qabne abbaa lafaa kan taasisu heeraa fi seera qopheessee akka ture kunis sirna bulchiinsa mootummaa yeroo sanaaf mata bowwoo akka ta'etu himama. Kana malees sochiilee hedduu gumaacha qabsoo saba Oromoof nama taasisedha Maammoo Mazammir. Ummati kun ofii masaa of gargaaruu akka inni danda'u agartee mootummaan waan irraa eegamu ummata kanaaf guutaa hin turre. Kanaaf ummati kun ofuma keenya ijaaramnee walaa gargaarru akka Oromoon baratu haa goonu ofuma keenya mana barumsaa bannu walaa barsiifnu akka inni tajaajila fayyaa argatu waajjira kiliinikaa bannu seenaan Oromoo haa qoratamu eenyummaan Oromoodha olaa ka'u ka jedhu wanni kanarraatti ka'ee Maammuunis kana of keessa laphee guutuudhaan gara waldaa kanaatti makameeti socho'ee jechaadha. Asirraa kaachaadha. Akkansiin jedhe nama onnee guutuutiin gara waldaa kanaa dhufe nama dargaggeessa dargaggoo Oromoo qeerroo Oromootiif nama moodelii ta'uudha. Isa namni jalqaba mootummaan ajjeese riile qabsoo Oromoo irratti dargaggeessa mootummaan ajjeesiisa Maammoo Mazammir ka jalqabaacha sana booda hedduun nama ajjeefameera. Qondaala waraanaati akkuma siin jedha ajajaa dhibbaati
gama biratti barreessa diraamaan barreessa keessumayyuu diraamaan inni barreessee waltajjii Maccaa Tuulamaa irratti dhiyaachaa ture waa'ee faayidaa barnootaa irratti Oromoon barumsa hin qabu akkam baranne ta'ee jira. Kanaaf uummata keenya isa afaaniin itti himnu caala fakkeenya goonee diraamaa hojjennee itti agarsiifne akka inni faayidaa barnootaa baru gochuu qabna kan jedhu Maammoo Mazammil diraamaa barreessachaa. Waa'ee sabni biyya kana keessa jiru hundi isaaniiyyuu fiwudaalotaan yookaan immoo loordotaan akka dhiibamaa facuucamaa jiru keessumaa immoo sabni inni keessaa ba'e. Gadi fageenya na cuucama maaliif jalatti guddate gudar yoo argite beektu ta'e lixi shawaa kuni Raas Masfin loordii fiwudaala loordii guddaa biyya Itoophiyaa keessatti jalqaba kan amma isaanii ga'u hin jiru. Isaan jalatti guddate argee guddate yeroo qotee bulaan abbaan manaa 200 300 400 maqaa waynii sanaan achirraa ka'uu argaa guddate jechuudha. Kun feerii akka hin taane kun sirrachuu akka qabu inputii kenneef jechuudha gavarnimentiidhaan. Kanaaf gavarnimentiin immoo yeroo sana gaa isaanuma onna ta'aniif mucaa kana dhiibuu barbaadanii. Yeroo sanatti yeroo inni waldaa Maccaa Tuulamaa sana keessa ture yeroo inni mana barnootaa ture kanatti maaltu adeemaa ture? Maqaan Oromoodhaa magaalota hedduurraa jijjiiramaa ture. Akkan Adaamaa kun Naazireet jedhame, Bishooftuun Dabra Zayit jedhame, Waliisoon Giyoon jedhame, Hamboon Agareeyoot jedhame. Yeroo sanatti populaar ta'e jechaadha. Maqaan haarawaa kun uummata keessa seenee jechaadha. Isa kana Maammoon baay'ee gadda. Kanaaf maal godhe? Maallaqa kiisisaa keessaa baaseeti ijoollee barattoota dargaggootaan ramadee maallaqa itti kennee gara buufata konkolaataatti ergaa ture. Yeroo sana ka gara Adaamaa fi Bishooftuu deemanii Lagaarirraa ka'u. Ka gara Amboo fi Waliisoo dhaqanii Markaatoorraa ka'u. Ijoollee gara kanatti erga maallaqa itti kennee ijoolleen kun maal godhanii warra konkolaataatti nama waaman warra gargaara konkolaataa nu jennu kana isaaniif maallaqa kennaniiti maqaa kanaan akka isaan waaman Adaamaa Bishooftuu jedhanii akka isaan waaman warri Markaatoo immoo Waliisoo Amboo jedhanii akka isaan nama waaman maallaqa itti kennee warri maallaqa fuudhee dhaqe kun achi dhaabbatee maallaqa kennee fi sa'aatii 2-3 achi dhaabbatanii akka maqaan kun waamamu jechuudha. Maqaan Oromoo kun akka hin banne agartee nama gochaa ture jechuudha. Maallaqa kiisisaa keessaa baasee ramadee maqaan Oromoo jijjiirame kun akka inni hin banneef nama carraaqii guddaa gochaa ture jechuudha. Garbiraan booda irratti dhufuu dandeenya ta'a. Yeroo hidhamee mana hidhaa jirutti poolisiin jecharraa fuudheen qorata. Nama hidhameen qorata. Waan qorate kan ammoo barreesseet yaada kee ta'uu isaa irratti mallatteessedha. Yeroo kana Maammoon maal godha? Maqaa gartee jibbamaa dura Oromoon itti waamu sana. Isa kana tokko tokkoon barreeffama kana keessa iskiriptoo isaatiin naqa. Iskiriptoo isaatiin naqee Oromoo kan jedhuun bakka buusee mallatteessa. Barreeffama kana hunda keessatti inni ilaala tokko tokkoon maqaa jibbamaa sana naqa Oromoo kan jedhuun bakka buuse. Keessa deemee nama qulfii kaasuudha. Walgahii kottaa jechuudha. Ol ijaaraa jechuudha. Seediidhaan uummata ijaaruu qabu. Waan akkanatti I think probably military keessatti barate haa ta'u ani hin beeku. Isatti baay'ee collaadha kana dandeettiin isaa kana irratti argee deeminaan banaadha mataan isaa. Bakka tamaa godhata barnoo kana keessatti waan gaafii jarri nu barsiisan nu gaafatan hin deebisa takkatu. Garbiraan inni guddaan inni hojjete waldaa Maccaa Tuulamaa kana keessatti seenaa barreessuudha. Akkuma beekamu waldaan Maccaa Tuulamaa seenaan Oromoo akka inni qoratamuuf fedhii guddaa qaba. Waldaan Maccaa Tuulamaa as keessatti gahee guddaa namni taphachaa ture obbo Hayilee Maariyaam Gammadaa jedhamu. Barreessaa waldaa Maccaa Tuulamaa nama ture. Agartee Odaan amma dhaabbileen Oromoo jaarmiyaaleen Oromoo hundumtuu mallattoo godhatanii odaa popularized ta'ee amma beekamtii guddaa qabu kana jalqaba akka hojiirra oolu kan godhe obbo Hayilee Maariyaam Gammadaa kana jechuudha. Mallattoo waldaa Maccaa Tuulamaa odaan akka ta'u because odaan seenaa Oromoo keessatti ga'ee guddaa akka qabu nama hubatu ture jechuudha. Jeneraal Taaddasaan yeroo waldaa Maccaa Tuulamaa seenee barreeffamoota Oromoo irratti barreeffaman seenaa Oromoo laallatan kana barbaadee qorachaa ture. Kanaaf maal godhanii keessumaa Jeneraal Taaddasaan seenaan Oromoo bal'inaan qoratamuutu irra jiraata. Maaliif agammaatti rakkoon guddaan tokko jiru biyya na keessatti maalinni
seenaa Itoophiyaa jedhamee wanni barreeffamaa turee fi wanni barsiifamaa ture rakkoo guddaa qaba. Ammayyuu furmaata hin arganne. Amma tokko deemameera garuu ammayyuu furmaata hin argatiin wanna jiru jechuudha. Seenaa kana keessatti tokko seenaadhuma warra kaabaa kanatu cululuqee warra kaan irratti fe'ame Oromoo dabalate. Seenaan Oromoo sirnaan inni dhugaa ta'e akka inni hin qoratamne dhiibbaan ta'aa ture. Carraan dhorkatamaa ture jechuudha. Gama kaaniin immoo ishee dhumti muraasi jirtullee xureeffamteet dhiyaachaa turte jechuudha. Isa kana hundeessitooti waldaa Maccaa Tuulamaa sirriitti hubatu. Kanarraa ka'uudhaan maqumti waldaa keenya Maccaa Tuulamaa ta'uu qaba jedhanii kan isaan ka'anii Jeneraal Taaddasaan fa'aa kana hin hubatu. Kanaaf Maammoo Mazammir ofiisaa piroojeektii kana ofitti fudhachuurra darbee koreen hundeessee koree seenaa qoratu, aadaa qoratu, dhimma dinagdee qoratu, gama barnootaatiin gama fayyaatiin sadarkaa Oromoon irra jiru ka qoratu, haala waliigalaa jiruuf jireenya Oromoo biyya kana keessatti maal akka fakkaatu ka qoratu garee hedduu hundeessanii jiran jechuudha. Kana abbummaadhaan kan hoogganu ajajaa dhibbaa Maammoo Mazammir ofiisaa wanni inni barreesse jira jechuudha. Kan biraa hin rafu Maammoon hin deema mana jala hoogganootaa keenya kana Jeneraal Taaddasee Koloneel Adamoo Qixxeessaa Koloneel Jeneraal Daawit Abilii Qeenyaamash Makonnii Wasannoo Dajjaamash Kabbadaa Busulash keessa deemee jara gorsa kana ta'a sana ta'a kana jedhaa. Jarri immoo baay'inaa qabsoo hojjetamu qabsoon kun guyyaas kan hojjetaa sa'amu jira. Halkan immoo dhokonnaadhaanis jira miti kun seeruma seenaa qabsooti duukaadhaan hafu. Inni eeggata innis Tasfaayee Dagaagaanis jaarsa bilaan hafan hin eegu. Kilaashiin isaanii as keewwatanii as naannoo achi naannoo akkuma seekuritiin amma hogganoota keenya kan nu eegdu kana. Ajajaa dhibbaa Maammoo Mazammir qabsaa'ota saba isaaniif aarsaa guddaa hamma lubbuutti kaffalanii seenaa guddaa uummata isaaniif hojjetanii darban keessaa isa tokko. Maammoo Mazammir nama waa hin sodaanne garuu immoo uummata isaaf jecha nama wareegame ture. Dhiiga ijoollummaa isaatiin hojii ogummaa sadii barnootaan gonfatee ittiin hojjetee miindaa gaariin mindeeffamee jireenya sadoo qabu jiraachuu nama danda'udha. Garuu cunqursaa fi miidhaan uummata isaarraa gita bittootaan irra gahaa ture boqonnaa waan isaaf hin laanneef jireenya dhuunfaa isaaf takkaallee yaadee akka hin beeknetu himama. Amalli dhuunfaatti Maammoon qabu garraamii dhala namaaf kan oo'u rakkoo namaaf kan dafee qaqqabu taphataa fi ispoortii kan jaalatu kitaabota dubbisuu fi barreessuun nama beekamudha. Namni kun uumama isaatiin nama baay'ee gammada, nama baay'ee bilisa ta'e akkasumas immoo yaada isaa ta'u kennaa uumamaa garaagaraallee nama qabaachaa ture kan jedhamu kanneen keessaa bishaan daakuu kana baay'ee jaalatedhama. Garba gudar keessa jiru amma warri ijoolleen gudaritti daakanii guddatan yeroo jalqabaaf garba sana iddoo lamatti kutee kan ceesadha jedhu garba Kooriyaa jedhanii waamu ijoolleen gudarii isattu yeroo jalqabaaf kutee jedhu gammadaadhaa jedhu hin taphataa. Bilisaan kan inni nama duukaa haasoo ijoollummaa isaatti. Taphataa dhagaa. Ani amma mucaa tokko naasofsiise dheengadda kan inni barsiise waggaa 51tti utuu militariin seeniin Raas Makonnin Elementary School Harar barsiisaa ture. Akka rubusaa Amaarinyaa nu barsiisaa ture jedhetti mucaan illee kan barreeyyu. Maaliin si yaadattaa jedheen taphataa kolfaa kan dhufee ummaan rakkatti jedhee nu gaafatu rakkina keenya isa mana barannoo qofatu hin ta'in rakkinuma adda keenya rakkinuma dhuunfaayyuu maal qabdan jedhee gootee akka abbaatti salaallaa. Yoo deeman naanni hidhame jedhu kan hin naanne isan ta'u fa'i jennee walumni gaarummaa isaatii fi bashaashummaa isaarraa ka'anii jechuudha kan jedhe kana jedhe. So ergidoo iskuulii gaddees akkanuma hin kolfaan taphataa. Namoonni amma innaa sana jiran firoonni isin akkanatti himanitti baay'ee nama mala qabu bakka nama guddaadha jedhu nama gargaara namni akka miidhamu hin barbaadu namni akka baratu hin gorsa nama akka hin cimsa baay'ee bakka waan gaarii akka qabu garuu dhuguma immoo waa'ee eenyu kanarratti duubatti hin deemu waan nama sodaatu miti bakka duubatti hin deemu waan innaa tuqamu garuu bakka nama jaalataa jedhu. Amalli Maammooti. Atin kunyiidha nan tuqinaa jedha. Hamuma gisillaati yoo tuqa namu kana kintir jedha. Kanarra nama hin ga'u.
akka ijoollee baalagee miti, akka ijoollee likiskisii, ijoollee waan argite dubbatti, waan argite balleessiti, waan argite hojjatti, akka ijoollee likiskisii miti. Amalli isaa akka jaarsaati. Qofa yoo tuqan jaalatu, tuqan danda'u. Hammum gisillaa jedhanii tammum kana waa tokko tuqna maalit be'a daraa waanum kana kootu qabsoo kana dhiisillee jenne irraan niisu maal oromummaa koo tafe moo oromummaa koo xoolamoo akka ammaan seeyin gizee eeggate bar tokko biiftuun nuu ba'uun hin oolu. Anaan jirrellee ta'u biiftuun nuu ba'uun hin oolu. Halkan tokkittillee ta'u biiftuun nuu baatu arguun dhabdan jedha Maammoo. Ajajaa dhibbaa Maammoo Mazammir umrii dargaggummaa isaatiin waldaa Maccaaf Tuulamaa keessatti miseensa ta'ee otuu qabsaa'aa jiru sirna nama nyaataa mootii Gonfoo Haayile Sillaaseen qabame murtiin du'aa nama itti murtaa'edha. Murtoon du'aa kan itti murtaa'es yakka sanaaf ga'u hojjetee otoo hin ta'in Oromoo fi Oromummaaf namoota isa fakkaatan faana waan qabsaa'eef qofa. Keessumaa gaaffiilee fi falmiin inni bara sana kaasaa ture mootummaa yeroo sanaaf mata bowwoo waan ta'eef lubbuu isaarratti yakka tasa hin jirre miidhatanii dhalanii du'a irratti murteessan. Basically wanni inni itti akka wanti dubbiin itti cimu taasise akka jedhamutti yeroo jalqabaatiif seenaa maanuskiriptii seenaa Oromoo kan jedhu maanuskiriptii mana isaatti argame jedhama. Suni barreeffama jechuudha. Barreeffama seenaa uummata Oromoo kan jedhu mana isaa waan argameef namni kun gara fuulduraatti sirriin ta'u biyya kanallee diiguu danda'a waan jedhuu fi dubbiin itti cimee jedhu kana namoonni. Seenaa inni barreesse sana poolisiitti saamee boodarra yakka guddaa itti ta'e jechaadha. Akka inni fannifamullee wanni dhiibbaa guddaa kan irratti godhee seenaa Oromoo inni barreesse of harkaa qabu sana abbootiin aangoo hedduu rifatanii jechaadha. Maaliif seenaa isaan barsiisan waan isaan yaadan kan faallessu ture. Kanaaf ciniinanii qabachuu danda'anii yeroo sanatti actually yeroo sana qofaayyuu miti sanumaa boodayyuu seenaa Oromoo isa dhugaa barreessuun dubbachuun biyya kana keessatti aarsa nama kaffalsiisa. Inni guddaan maal inni biyyi kun kan Oromooti kan jedhu of keessaa qaba. Biyyumti Itoophiyaa jedhamtu kun biyya Oromooti. Biyyi kun kan keenya. Nuti ijaare as keessatti Oromoon cuucamee dhiibamee jiraachuu hin qabu. Seenaa boonsaa qaba, aadaa boonsaa qaba. Ka jedhu waan of keessaa qabu jechaan. Waldaa Maccaaf Tuulamaa keessatti Maammoon nama barnoota kennaa ture jechaan dabballee olaanaadha jechuun hin danda'ama. Dhimmuma kanarratti nama hawaasa waltajjii adda addaa irratti hawaasa barsiisaa ture. Darbeellee nama afaan hedduu dubbatu hin afaan Oromoon dubbataa. Afaan Amaaraan dubbataa, afaan Ingiliziin dubbataa, afaan Ingiliffaan dubbataa. Even barreeffamoota tokko tokko akka agarsiisanitti Arabaffaa fi Frenchiillee nama dubbachuu danda'u akka ragaan tokko tokko agarsiisu jechuudha. Nama afaan hedduu danda'u. Yeroo gabaabaa keessatti afaan Arabaa fi afaan Frenchii kana nama baratee barsiisuu danda'u jedhaniiti barreeffamni tokko tokko kan agarsiisan jechuudha. Egaa innaa sana sochii gurguddaan jiraayyuu hin barbaadu karaa isa qaban. Maammoon immoo fiilmii kana ilaaluun jaalataa. Sinimaa Ampeer lafa jedhamutti fiilmii hiriyoota isaa faana ilaala. Fiilmii sana otoo ilaalu boombii wayii haa'ame qabuudhumaaf natti fakkaata. Qabaamoodhuma qabuuf haadha haa'ame namni miidhame baay'een jiru. Namni tokko ragaatti hin baane. Garuu kan du'e immoo maakalaa keessatti kan fannisan. Innaa fannisan illee du'a sana mannu jedhanii innaa sana hooggantoonni innaa sana jiran ministeeronni 66 sassaabamanii taa'anii fannisiisanii jedhan. Innaa fannisiisan waan tokko hin balleessanii dhiiga qulqulluu dhangalaasaa jirtu sabni koo dhiiga koo kanan baasaa garuu sabni kunis isinis murtii iddoodhuma kanatti argattu jedheetti kan dubbate keessa waggaa muraasaa booda waggaa lama waggaa afur booda namoonni sun iddoon sanatti kan du'an. Iddoo sanatti maakalaawiitti kan ajjeesanii jedhan. Ajajaa dhibbaa Maammoo Mazammir yommuu mana hidhaatii baasanii gara funyoo du'aatti geessan sodaa tokko malee gootummaadhaan akka nama hinjifateetti deemaa ture jedhu.
achi ga'ees ergaa guddaa hanga har'aattillee qabsoo uummata Oromoof raacatii ta'ee gargaare dhaamee du'e jedhan. Dhiigni koo dhiiga uummata Oromoo kabachiisuuf dhangala'u waan ta'eef dhiiga lafatti badu miti. Hojii ani hin hojjetinitti sobaan na yakkanii namoota adaba du'aa natti murteessan hunda bakka kanatti uummata Itoophiyaa yeroo gabaabaa keessatti akka inni gatii isaanii kennuuf nan amanaa'edha. Hoolee haa bulu malee mirgi uummata Oromoo wallaansoo fi carraaqqii ijoollee isaan kabajamuun isaa hin ooluudha. Warri du'a irratti murteessellee akkuma nu jedhe dargiin bakka tokkotti qabee nama hedduu abbootii aangoo Haile Sillaasee warra gaafa sana fannifamuu isaa dhaqee ijaan arguudhaaf bakka sana dhaqee dabalatee dargiin iddoo tokkotti fixe jechaadha. Gara nama 60 kan ta'u waan inni dubbate tokko achirraan milkaa'ee. Maammoon du'uun isaas waan nama gammachiisu kan du'e waan yaraa hojjetu miti. Hiriyoonni isaa annaa sana baratanii guddatan dulloomanii du'aniiru. Waan har'a maqaa ittiin ka'ume tokkoon qaban. Saba isaatiif namni du'uu qaba. Waan gaarii buusuu qaba. Har'as dhaloota irraa kan eegamu kana darbuun keenya hin oolu waan tokko buusnee dhaloonni isarratti bu'uureeffatee waan immoo fooyya'aa hojjechuu qaba. Iddanni du'e wanti duubatti deebi'ee hin jiru hin balleessina jedhamee hojjetame wanti duubatti deebi'ee hin jiru. በፊት በነበረው ጊዜያቶች እናቴ ጋር መጥቶ የመጨረሻውን እንግዲህ እናቴ ጋር መጥቶ እኔ ተወልጃለሁ እንዳልኩት ወደ 5 ዓመት እድሜ ግድም ውስጥ ነው ያለሁት። እንግዲህ ይህ ከሆነ በወራቶች በተወሰኑ ወራቶች ቀኑ ጊዜውን በትክክል በማላስታውሰው ጊዜ ነው ተያዘ፣ ታሰረ። ከዛ ሁሉም ነገር የተፋጠነ ሆነ። የፍርዱ utuu hin hidhamin dura yommuun ani naannoo umrii waggaa 5 ture haadha koo bira dhufee akka ture nan beeka. Sanaan booda hidhamuunsaa murtiin itti kennamuu fi ajjeefamuunsaa ariifataa ture. Osoo hin ajjeefamin dura haadha koo faana mana hidhaa deemnee itti marmee sa'aatii dheeraaf anis innis wal qabannee akka boonye haati koo fi akkoon koo yommuu lubbuun turan natti himaniiru. አባትና ልለይ ብለህ አልቅሰህ ከግማሽ ሰዓት በላቶች አለቅም ብለው ስትል እንደነበረ ይሄንን ነገር እናቴ እንደገና ደግሞ አያቴም ይነግረውኛል። አያቴ ማለት የፋዘር እናት ማለት ነው። ማሞን በርሲሳ ቱሬ ሎልቱ ዮካን አጀጃ ዲባ ሁምነ ኢትሳ ቱሬ ማሞን አባ ሴራ ቱሬ በርኖተ ሴራን ዲግሪ ጀልቀባ ቀባ otuu umriin isaa 30 hin guutiin ogummaa sadan kana nama gonfateedha ture. Umriin itti ajjeefames ijoollummaadhaani. Maammoon afaan Oromoo, afaan Amaaraa fi afaan Ingiliffaa sirriitti nama danda'uu fi akka barbaadetti itti dhimma ba'uu nama danda'u ture. Kana malees afaanota Faransaayii fi Arabaallee dabalatee akka danda'uu fi akka itti dhimma bahaa tureen himama. Otuu hojjetee hin quufiin nama karaatti hafe garuu immoo yeroo gabaabaa jiraate kana keessatti waan seenaa Oromoo keessatti baraa hamma baraatti yaadatamu nama hojjetee darbedha Maammoo Mazammir. Daadhiin isa jala haa yaatu.